بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دران درسا جاء كبجما الفاتا رمضان كيستي قمتشو أكا ولوتي أرجن إبسو نمبر بعدا بك mana maree dhimmoota islaamummaa godina saba Oromoo bakka bu'uuraan jechaadha. Ji'a tokko osoo hin guutiin gammachuu sadi wal faana jechaadha. Kan dursaa dorgommii qura'aanaa sadarkaa addunyaatiin qophaa'e irratti Walloo irraa mucaan keenya bakka bu'uuraan jechaadha sadarkaa sadaffaa argachuudhaan nu gammachiifteerti. San immoo osoo dhandhamachaa jirru yeroo lammaffaadhaaf immoo sadarkaa biyyoolessaatti manni maree dhimmoota islaamummaa waliigala Itoophiyaadhaa sagantaa dorgommii qura'aanaa qopheesse irratti immoo sadarkaa dubartoota bakka bu'uudhaan sadarkaa tokkoffaa argachuudhaan obboleettiin keenya Hafsaa Kadir akkasumas ishiin jalqabaadha obboleettii keenya Kamaraa Hajii waliyyuudha jechaadha. Nu gammachiifteerti jechaadha. Inni sadaffaadha guyyaa kareessaadha. Dorgommii biyya Dubaay irratti gaggeeffamaa ture irratti jechaadha. Dhalataa biyya keenyaa kan ta'e baratama sheekcha biyya keenyaa jecha kan ta'an barataa Mas'uud Nuur Ahmad sadarkaa lammaffaa argachuudhaan nu gammachiise jechaadha. Gammachuu irraa nuuf dabalee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanaafuu hawaasni godina keenyaa akka addatti immoo hawaasni magaalaa Kamiseedha baga gammaddan jechuun barbaada dura dabse jechaadha. Ittaansuudhaan akka Wallootti sadarkaa Wallootti jecha dabalata kan baay'ee nu gammachiise hawaasa Walloo kana bakka bu'uudhaan dorgommii akka biyyoolessaatti sadarkaa biyyoolessaatti qophaa'e irratti namni sadarkaa dhiirota irraa jechaadha. Dorgommii dhiirota irraa kan sadarkaa lammaffaa bahe obboleessa keenya Muhammad Awwal Adam innillee akkasuma hedduu nu gammachiisee jira. Kanaanis akka Wallootti jechaadha. Akka Wallootti baga gammachiisuun barbaada. Biyyi keenya akkuma beekamu maqaan adda addaatti moggaafamuudhaan kanaan dura maqaa hin malle qabdu turte amma alhamdulillah rabbiin waan ol ka'iinsaadhaan maluun waan baay'ee gaarii ta'e jecha qura'aanaan ol nu kaasee jira alhamdulillah rabbil alamin. Qura'aanaan biyyi keenya maqaan isheedhaa ol nu ka'ee jira. Gammachuu kana hundi keessan nu gammadan jechuun barbaada. Inni dhumaadhaan inni biraadhaa maali sagantaa simannaa ilmaan keenya amma sadarkaa biyyoolessaatti sadarkaa argatan kana jechaadha kan badhaafaman kana isaan qeebaluudha. Haala biyya keenya bakka bu'uudhaan maqaa keenya ol kaasuun jechaadha sagantaa simannaa adda ta'e qopheessuudha barbaadna. Innis kanaafis immoo akka malu jennee koree lama bakkatti ijaarree jira. Koree inni tokkoffaadha koree waliigalaadha kan majlisa Daseerraa akkasumas Kombolchaa fi majlisa Kamiseetii waliin ta'uudhaan majlisni godinadhaa qopheessee jira. Koree ijaarree jira. Koreen sun sagantaa magaalaa Kombolchaa irratti haala ho'aa ta'een qophaa'u irratti qopheessuudha jechaadha. Akkasumas immoo kana akka nu gargaaru jechuudhaan waldaa qubaafataa kan jedhamu kan magaalaa Kombolchaa irratti argamu dargaggoota jechaadha isaan affeerree jira. Isaanii waliin kan qopheessinu ta'a jechaadha. Inni biraadha koreen biraa maali magaalaa Kamisee keessatti qophii barbaachisu hunda gochuudhaan akka hojjetu koreen asittis qindaa'ee jira jechaadha. Walumaa galatti qophiinsaadha haala adda ta'een magaalaa biyya keenya biyya Azharul Habashaa jedhamee jira. Biyya ilmiiti akkasumas biyya ulamaa'iiti. Waan kana kan bakka bu'u qophii addaadha gochuudhaan simannaa kana kan taasifnu ta'a rabbi jedhe. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.